Viidiyoo tokkittiin piroopagaandaa bara 50 ol Islaamummaa irratti hojjetamaa ture bishaan jalaa naqe. Sunis kadhaa beebii foormulaa yookaan aannan qaruuraa tokkoo mucaashee beelofteef akka kennaniif charchiiwwan Ameerikaa keessatti argaman 20 oliif bilbilte. Garuu irra hedduun isaanii kennuufii didan. Garuu bakki isheen hin eegne tokko gaaffii tokko malee tole jedheen. Bakki sunis masjiida. Maqaan ishee Nikaalii jedhamti. Dhiyeenya kana viidiyoon isheen hojjetaa jirtu gurra uummata miliyoonotaa bu'ee jira. Sunis yaalii hawaasummaa manneen amantaa adda addaa irratti bilbiluun yoo isaan nama gargaarsa barbaadu gargaaran qoruu ture. Hey, giddugalli Islaamaa Chaarloot deebisinaaf bilbiluura. They called me back. The Islamic Center of Charlotte just called back. Islamic Center of Charlotte, how may I help you? Hi, yes. I was trying to call. Daa'ima ji'a lamaan qabaa beebii foormulaan na jalaa dhume galgalee daarraa eegalee wanta akka hin nyaanne yoo na gargaartan jedheetiin siniif bilbiluuf yaalaan ture. We can, ma'am. Where do you? Si gargaaruu hin dandeenya obboleetti. Yes, I'm like 10 minutes. Eessa jiraatta? Asuma Chaarloot keessa jiraatta? And what kind of formula you use? Sinirraa daqiiqaa 10 fagaadheen jiraadha. Beebii foormulaa gosa kamii barbaadda? Yeah, that's fine, ma'am. If you come over here. Good start. Good Okay, start. hold on just 1 second, okay? Eeyyanni jira yoo dhufte si Okay, gargaaruu hin I'm actually dandeenya. doing a social experiment. Tole. So I don't have a baby. I Sakandii don't have tokko na kids. eegi. Tole tole. But I am doing a social experiment just to see which Social churches would actually experimentii help a starving hojjechaa hin baby. jira. And Ani mucaa sin qabu unfortunately, beebii there's so foormulaa sin many that barbaada. say no, Yoo and you charchiiwwan mucaa immediately beela'aa was jiru like, yes, of gargaaran course. qorannoo And I just hojjechaa hin wanted to jira. say thank you so much. Waan nama ajaa'ibaa immoo For your hedduun heart. isaanii And lakkii also si to gargaaruuf see if qophii it miti was jedhan. okay if I Ati posted immoo this battalumatti on tole jette. TikTok Gara and laafummaa keetiif maybe baay'ee put your galatoomi siin information on jechuun there for barbaada. your church where people can send donations. Kana malees yoon viidiyoo kana TikTok irratti maxxanse rakkoo hin qabu miti. Can we appreciate? Odeeffannoo keessanii fi namoonni No, thank you so akkamitti much. akka isin gargaaruu Appreciate it. danda'an waliin Keep maxxansuuf doing what you're jedhee. doing. Rakkoo hin qabu. You too. Jecha gaarii keetiif baay'ee si dinqisiifadha. Galatooma. He Baay'ee galatooma waan hojjechaa instantly, jirtu itti fufi. Galatoomni like illee the nagaa. only Ahoo gaaffii question that he takkallee hin asked gaafanne was, gaaffiin inni gaafate where are you eessa jirtaa fi located gosa kam feeta and qofa. what kind do you want? No other questions. These other places are they need to pay Bakkeewwan attention. biraa These kanarraa other muuxannoo churches fudhachuu qabu. need to take notes. Charchiiwwan kaan But yes, kanarraa yaadannoo okay, so I was going to do qabachuu this one earlier and he didn't answer. tokkoon isaanii ishee gargaaruu didanii irratti cufan. Gariin hin gargaarru, gariin hin dandeenyu, gariin miseensa charchii keenyaa yoo hin taane si gargaaruu hin dandeenyu jedhaniin. Saniin booda gara masjiida tokkootti bilbilte. Daqiiqaa keessatti ishee gargaaruuf gara duubaatti akka hin jennee fi qophii akka ta'an ishee beeksisan. Eessa jirta? Beebii foormulaa akkamiiti kan ati barbaaddu jechuunis ishii gaafatan. Bakka ishiin jirtuttis qabanii akka dhufuu danda'an waadaa galaniif. Viidiyoon isheen waraabde sunis vaayiraal bahuun namoonni hedduun akka wal jalaa qaban ta'e. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gara laafina isaa kanaa fi jabina amantii isaa irraas haasa'uu eegalan. Namichis ati amantaa kam hordofta yookaan ati musliimaa jedhee osoo hin gaafatin gargaarsaaf qophii isaa ta'uun uummanni miliyoonotaan lakkaa'aman akka namummaan amantii hin qabnee fi ammas namummaan akka jiru irraa haasa'an. Gochi gara laafinaa tokko amma addunyaa guutuu garaa tuqee jira. Gariin yeroo fuula irraa garagalan masjiidni suni hulaa gargaarsaa isheef banuun namoonni akka akkana jedhan godhe. Namummaan tokko akka nu godhuu fi gaarummaan daangaa akka hin qabne fi nama gargaaruuf amantiin dallaa namarratti ta'uu akka hin dandeenye irraa dubbataaru. Isinoo maal yaaddu? Yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Viidiyoo kanas laayik sheer gochuun namoota hedduu bira akka gahu kabajaan akka gootan isin gaafadha. Viidiyoowwan akkana namoonni barbaadan ammoo sabskiraayib gochuun maatii ta'aa isiniin jedha. Nagaatti naaf tura.